Wow! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oroon Ingilish dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoo as jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Let's start. Yeroo baay'ee yeroo haasofnu ani adda haasaa keenyaan haa ta'u akkaataa jireenya keenyaan haa ta'u ani adda ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm unique. I'm unique. I am unique jennaa jechuudha. Haasaa keenyaan akka jireenya keenyaan akka haasaa keenyaan akka gocha keenyaan haa ta'u ani adda jechuu yoo barbaanne I'm unique jennaa jechuudha. Nama kabiraatti immoo himuu yoo barbaanne yookiis ati adda jennee nama faana haasa'u nama faana haasofnu isaan kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin you are unique. You are unique. Ati addadha. Akkaataan haasaa kee yookiin akkaataan jireenya kee yookiin akkaataan gocha kee adda jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo yeroo baay'ee namni tokko waan gaarii yookiis immoo waan bareedaa tokko gaafa hojjetu na boonsite si nan boona ani jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. I proud of you. I'm proud of you jennaa jechuudha. Kun maal ibsaa? Gocha namichi hojjete sanarratti yookiis immoo hojii namichi hojjete irratti hundoofne baay'ee akka itti gammannee jirru yookiis immoo bakka sanatti baay'ee akka nu boonse afaan Ingiliffaatiin akka kana jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. I'm proud of you. I'm proud of you jennaa jechuudha. Takka takka immoo haasaa gaafa nama faana haasofnu ani qoosaan jira malee humna gara miti haasaa ani dubbachaa jiru jechi yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm joking. I'm joking. Ani wanta sirrii haasaan jira miti qoosaan jira. I am joking. Qoosaan jira malee humna gara miti. I'm joking jechaa jirraa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu dandeenya. Namni kabiraan immoo yeroo inni haasa'u qoosaa jirtaayi malee kun dhugaa ta'uu hin qabu jennee akka kanatti gaafa gaafachuu qaban are you joking? Are you joking? Are you joking? jechuu dandeenya jechuudha. Qoosaa jirtaayi qoosaa jirtaa jennee gaafachaa jirraa jechuudha. Yeroo waan tokko Waaqa galateeffachuu barbaannu maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu yookiis haa kabajamu jechuu yoo barbaanne may God glorified. May God glorified. May God glorified. May God glorified. Glorified jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jira? Maqaan Waaqayyoo yookiin Waaqayyoo haa ulfaatu. Uumaan haa ulfaatu jechaa jirraa jechuudha. May God glorified jennaa jechuudha. Kun waan tokko kabajaa jiraachuu yookiis ulfeessaa jiraachuu keenya akka kanaatti himuu ni dandeenya jechuudha. Takka takka immoo namni tokko waa ta'e wayii gaafa ta'uufi yookiis wanta ta'e gocha tokko wayiif badhaasa haa ta'u waanuma ta'e wayii gaafa argatu siif mala yookiis siif ta'a wanti kun jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You deserve it. You deserve it. You deserve it. Siif mala siif ta'a wanti kuni jechaa jirraa jechuudha. Maal jenna jechuudha afaan Ingiliffaatiin? You deserve it. 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 Yeroo baay'ee waan kana ni fayyadamna. So akkana jennee afaan Ingiliffaatiin siif mala siif ta'a jechuu dandeenya jechuudha.
Akkuma kana immoo nama tokko baay'ee jajuu yoo barbaanne yookiis immoo baay'ee ati dhiira ati akka kana sin jaja dhiyeessi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Yeroo baay'ee nam tokko waan tokko gaafa godhu shamarran haa ta'u dhiira shamarran haa ta'u dhiira sin jajaa sin ajaa'ibsiifadhaa yookiis immoo ati dhiira hin jennaa jechuudha gocha tokko gaafa raawwatu. So kun afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I dare you. 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 Jechuu dandeenya jechuudha. Kun bakka nama sana baay'ee ajaa'ibsiifanneerra yookiis baay'ee jajaa jirraa jechuudha. Gocha inni hojjeteef yookiis wanta inni godhe sanaaf yookiin achievement isaaf haa ta'u baay'ee akka jajaa jirru itti himaa jirraa jechuudha. You are such sweetheart. Nama tokko immoo ati jaalallee garaa kooti. Just jireenya hawaasaa keessatti namni tokko jaalallee baay'ee ni qabaata yookiis immoo namootatti dhiyaatu baay'ee ni qabaata. So isaan kana keessaati ati jaalallee garaa kooti. Baay'een si amanadhaa ati jaalallee garaa kooti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You are such sweetheart. 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 Ati jaalallee garaa kooti. Ati jaalallee garaa kooti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jennaa jechuudha. You are optimistic. Namni tokko jireenya isaa keessatti wanta godhe tokkoof yookiis immoo waa tokko wanta gochaa jiruuf abdiin qaba taanaan gara fuulduraatti akkas naa ta'a. Fuuldura akka kanadha jedhee waan hojjetuuf waan gaarii wayii ofii eega yoo ta'e afaan Ingiliffaatiin ati abdii gaarii qabda yookiis immoo ati waan gaarii eeggatta hojii kanaadhaaf jechuu barbaanne maal jennaa? You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic jennaa jechuudha. You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic jennaa jechuudha. Kun namichi wanta gochaa jiruuf yookiis immoo aktiviitii isaa sanaaf outcome gaarii bu'aa gaarii yookiis immoo gaarii akka ta'uu fi akka abdachaa jirutti himaa jirraa jechuudha. Na hubattee taa'i waan tokko nam tokko waa tokko hojjetee yookiin bifa gaaffii yookiin immoo na hubatteetta wanta nama jechuu barbaade na hubatteetta ati yaada koo argatteetta hin jenna yeroo baay'ee. So kana afaan Ingiliffaatiin ati na hubatteetta waan jechuu barbaade na hubatteetta jechuu barbaade you got me. You got me. You got me jechuu dandeenya jechuudha. Na argatteetta waan jechuu barbaade na hubatteetta yaada koo hubatteetta jechaa jirraa jechuudha. You got me. You got me. Yeroo pronounce goon you got me. You got me. You got me. Na argatteetta na hubatteetta yaada koo argiteetta yookiin immoo yaada koo hubatteetta jechaa jirraa jechuudha. Akka takka waan akkasii you got the point waan akkas akkasii faani jenna. Inni karaa biraan you have got a heart of gold. Namni tokko tokko ni jira. Gochoota isaatiin haa ta'u waan tokko tokko wanta inni hawaasa keessatti yookiis immoo hiriyoota isaa keessatti godhu ilaallee ati laphee gaarii qabdaa. Ati onnee gaarii yookiin laphee gaarii laphee namaa laafu laphee gaarii ni qabdaa jechuu barbaanne you have got a heart of gold. You have got a heart of gold. You have got a heart of gold. You have got a heart of gold jechuu dandeenya jechuudha. Ati laphee warqii qabdaa jedha afaan Ingiliffaasaa kana jechuun baay'inaan Oromiffaatiin laphee gaarii qabdaa laphee baay'ee namatti tolu qabdaa jechaa jirraa jechuudha. You have got a heart of